Sadasa digdama bara 2024 kabajamoo daawwattoota OMN oduu galgala kanaaf qopheeffannee dursuun hangafoota oduu isinitti himna. Ajjechaa suukaneessaa fi miidhaan jibbaachisaan godina Salaalee aanaa dharraatti humna finxaalessa faannootiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaa ta'uu ragaaleen viidiyoo OMN dhaqqabaa mul'isan. Gartuun olaantummaa saba tokkoo deebisuu qabsaa'uu faannoon ajjechaawwan jumlaa fi yakka waraanaa keessatti hammataman hedduu raawwachuun lubbuu namoota hedduu gaaga'uu isaa ragaaleen OMN walitti qabee mul'ise. Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa gabaasa raawwii hojii baatii 3 kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyeesse. Kabajamoo daawwattoota OMN kun hangafoota oduutiin guutuun oduu har'aaf qopheeffannetti aanee dhiyaata. Harri sadasa diddama bara 2024 akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu galgala kanaaf qabanne isinitti himna oduu kan isinitti himanii wabiitlaa'uun. Ajjechaan suukkanneessaa fi miidhaan jibbaachisaan godina Salaalee aanaa dharraatti humnaa finxaalessa faanootiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaa ta'uu ragaaleen viidiyoo OMN dhaqqaban mul'isan. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa gama isaaniitiin yaada bilbilaan OMN'if kennaniin haleellaan raawwatamaa jiru finxaaleyyii afaan Oromoo fi afaan Amaaraa dubbataniin raawwatamaa jedhan. Jiraattonni aanichaa yaada OMN'if kennan ammoo faannoo hidhachiisuun uummata aanaa dharraa ficcisiisaa kan jiru caasaa bulchiinsa mootummaa aanichaa hoogganaa jirudha jedhan. Siraaj sabaaf rakkoo aanaa dharraa keessa jiru irratti jiraattotaa fi gaafatamaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuun gabaasa bal'aa qopheessee jira. Finxaaleyyii afaan Oromoo dubbattu shanee fi faannoodha kan gochaa jiru. Siyaasni weerara lafaa fi qubannaatiin dimoogiraafii uummataa jijjiiruu fi lafa bal'aan gara bulchiinsa naannoo Amaaraatti daangessuu waggootaaf Oromiyaa irratti adeemsifamaa turus waggoota 5 darbaniif bifa addaatiin dulli bal'aan adeemsifamaa jira. Humni finxaalessi faannoo Amaaraa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal daangessan irratti haleellaa banuun gandootaa fi aanota hedduu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu baasee kan to'ate yoo ta'u gandoota qabate irratti namoota naannoo Amaaraatti fidee qubsiisaa jira jedhan jiraattonni OMN dubbise. Humni finxaaleyyii faannoo akkuma godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaam, Shawaa Bahaam, Shawaa Lixaa fi Walloo keessatti yakkoota waraanaa gurguddaa raawwatan. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa dharraa keessattis gochoota suukaneessoo raawwataa jiraachuu isaanii jiraattonni maniitii jiru. Aanaan dharraa aanaa haleellaan humna finxaalessa faannoo itti hammaate yoo ta'u gandoonni humnoota kanaan weeraraman gandoota akka Deenyuu Wabeensoo, Tuutim, Iluu Gooda Caffeen, Baabbuu Dirree, Sarar Qullaam, Saalaashii, Makaaftaa Mannayyoo, Waaree Mannayyoo, Baayitii Mana Lagoom, Gabroom Barreessaam, Hoomaa Boonayyaa fa'aa ta'uu jiraattonni maniitii jiru. Hammeenya humnoonni faannoo naannichatti raawwatan kan ibsan jiraattonni kun namoota lubbuun jiru mana keessatti balbala itti cufanii gubuu, ijoollee xixinnoo irraa jalqabee daandii irratti yoo argan morma kutanii bira darbuu, namoota ukkaamsuun mallaqa maatii kafalchiisuun ajjeessanii reeffa bineensa nyaachisuu fa'aatuun raawwatamaa jedhan. Gandi haleellaa faannoodhaan miidhame jirruu daadaa warree Gabroo Biraachoo Hamooma gandooti kun Iluu Gooda Caffee kun faaratti miidhamanii sila qabeenyi hundi barbadaa'ee horiin jedhamu manni jedhamu hin jiru kanarraa faannoo fixxee mana gubdee jira mana keessatti itti qolloftee gubuu faannoon hojjuma ishiiti kana hin gooti ajjeestellee harka namaatiin horii ooftee dhayxee marraabetee kan jedhamuun geechee qilxuutti laxxafteetti hojjaan ishii baay'eedha ishiin. Ijoollee waggaa 7 waggaa 3 fa'aa qaltee bira darbitii biyya barbadeessiteetti faannoon. Kanneen keessaa magaalaa guddattuun Sarar Qullaam, Maammoo Buquniin, Makaaftaa Mannayyoo, Makaaftaa Jirroom, Aaboo Guddoon, Baayitiin, Gabroon Barreessaam, Karaabaa magaalaa guddattuu Tuutiim, Hoomaa Boonayyaa, Hoomaa Bariisoo fi kanneen biroo to'annoo humnoota finxaaleyyii Amaaraa kana jala jiraachuu maddeen himaniitii jiru. Gandoota to'annoo isaanii jala oolchan kana keessatti bakka leenjii fi buufata waraanaa banachuun leenjii taasisuu isaanii maddeen himaniitii jiru. Humnoonni finxaaleyyii Amaaraa kun garee yadarraa maanninnet asmallash komitee jedhu hundeessuun uummanni akka naannoo Amaaraa jalatti buluuf hojjetaa jiru jedhan. Itti gaafatamaa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ammoo rakkoo uummanni dharraa keessa jiru irratti yaada OMN'if kennaniin haleellaa kana kan raawwataa jiru finxaaleyyii afaan Oromoo fi afaan Amaaraa dubbatanidha jedhan.
kana rakkoo akkasii kan uumu finxaaleeyyiidha. Finxaaleeyyiin kun immoo finxaaleeyyii afaan Oromoo dubbattu shanee fi faannoodha kana gochaa jiru. Kana dhaabsisuudhaaf immoo mootummaan tarkaanfii fudhachaa jira. Humni finxaalessi faannoo kun daangaa Oromiyaa sarbuun gandoota hedduu aanaa dharraa jala jiran to'achuu fi aanaa dharraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala galchuuf hojjetaa jiraachuu irratti mootummaan naannoo Oromiyaa maal hojjetaa akka jiruu fi aanaa dharraa keessaa gandoonni meeqa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala akka jiran obbo Haayiluu Addunyaa gaafanne gandoonni hunduu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa jala jiru jedhan. Humni finxaalessi faannoo naannoo Amaaraa kun aanaan dharraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti deebi'uu qabdi jedhee socho'aa jira. Bal'innaanis miidiyaa hawaasaa irratti dhaadannoo akkana jedhu dhageessisa. Gama kanaanoo sarbama daangaa Oromiyaa kabachiisuuf gama keessaniin tarkaanfiin fudhatamaa jiru. Finxaaleeyyii waan barbaade jechuu danda'anni inni jedheef ta'a jechuu otoo hin ta'in kun waan yaadamuu miti jechaadha. Aanaa dharraa keessaa gandoonni bulchiinsa keessan jala jiru meeqa quba qabdu? Gandoonni hundumtuu bulchiinsa keenya jala jira. Finxaaleeyyiin darbitee rakkoo uumuu dandeessu. Garuu hawaasni kan jedhu magaalaa guddoo masqaliin ala gandoonni hundi jechuun sadarkaa danda'amutti humna kanaan qabamee jira jedha. Anatu bulchaa jira bara anatti sittimaa jiran. Yaa anillee yaaduma hawaasarraa fudhadheeniin isin gaafachuu jira. Kanaafuu gandoon seenanii bakkoota bobbiin humnoota nageenya ilaalanii bakka tokkotti rakkoo uumuurraan kanas gandi isaanii qabamee jiru. Caasaan mootummaa faannoof deeggarsa taasisaa jiraachuu kan himan jiraattonni OMN dubbisee humnoonni nageenyaa mootummaa faannoo uummata fixaa jiru cal'isanii ilaaluu jedhan. Akka jiraataan OMN dubbise jedhutti mootummaan faannoof dhiyeessii meeshaa waraanaa dhiyeessuun uummata ficcisiisaa jira. Haleellaa faannoon raawwatuun cinatti meeshaalee waraanaa gurguddaan mootummaan dhukaasu baqachuun uummanni qe'ee qabeenya isaa irraa buqqee bosonaa fi gammoojjii keessatti bittinnaa'ee rakkataa jira jedhan. Qaamonni bulchiinsa aanichaa faannoo deeggaru kan jedhu jiraataan kun gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa obbo Allabbaachoo Hayilamaariyaam isaan keessaa tokko ta'uu eera. Hinjira bu'ee walitti qabee qofaayyuu hinjira. Maaliif yoo jenne ajajaan makalaakaa mootummaa kana Amaara waan ta'eef liyyuu waganiidhaan kan hojjetan isaan bakka uummatuma fakkaataniituma bulanii gizee jedhan achuma wata kana ja'anii ilma Oromoo balleessanii. Kan kana ijaarummoo Allibbaachoo jedhama bulchiinsa nageenya aanaa darraatiin. Yaada kana irratti deebii kan kennan obbo Haayiluu Addunyaam qorannoo akkasii hin qabnuum qaamni faannoo deeggaruu hin jiru jechuun komicha haalaniitii jiru. Qaamonni nageenya yookaan ammoo qaamonni bulchiinsaa aanaa dharraa humna finxaalessa faannoo wajjin hojjetaa jiru jedha uummanni kallattiidhaan fakkeenyaa fi bulchaa aanichaa kan turanii obbo Shibaashii Ayyaloo fa'a isaan wajjin hariiroo uummatee uummatarraa hidhannoo hiiksisee uummata ficcisiisaa ture jedhan waan kana quba qabdu. Qorannoon akka kanaan jiru. Garuu uummanni irra deddeebi'ee dhimma kana himataa jira. Qorannoo akkasii hin qabnu nuuni. Humni finxaalessi faannoo mootummaa federaalaatiin hidhachiifamee aanaan dharraa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatii jechuun waggoota 3 oliif waraana uummata aanichaa irratti banee yakkoota gurguddaa raawwataatii jira. Ragaaleen viidiyoo aanichaa OMN argate uummanni nagaa dararamaa fi ibidda waraanaa jidduutti haala hamtuu keessa jiraachuu isaa mul'isa. Namoonni hedduun aanichatti humna finxaalessa faannoo kanaan ajjeechaan akka ciibsanii qaluun rasaasaan ajjeesuu jumlaan awwaaluu raawwatamuu isaa maddeen himaniitii jiru. Suuraawwanii fi viidiyoowwan OMN dhaqqaban uummanni aanaa dharraa hammeenya daangaa namoomaa darbe keessa jira. Gandoota aanichaa gara caaluu keessatti ajjeechaan suukaneessaan raawwatuun qe'een hedduun onee jiraachuu agarsiisa. Uummanni qe'ee isaarraa buqqee gammoojjii laga jamaa dabalatee holqaa fi bosona keessa da'eeffatee jiraachuu isaa maddeen himaniitii jiru. Uummanni aanaa dharraa waraana gosa 3 keessa jiru kan jedhan maddeen haleellaa humnoota finxaaliyyii faannoo akkasumas wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti dhumaa jiru jedhan. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kaaba Teeksaas magaalota akka Daalaasii Foort Worth dabalatee dheedoo sun kee qubatan cufaaf eegeree miidiyaa guddayya Oromoo OMN irra marii hawaasa bal'aa hirmaachis godhuuf jiru waan taateef guyyaa kanurra noolina jechuun jirtu horeen qindeessituun yoom sadaasadu guyyaa gaaf 24/2024 guyyaa keessa tuubiyan birra kaase jedhaan iddoo yookaan gaaddisi qora Foort Worth DFW Hayat Palace Hotel Profeesar Mahammad Abba Jabal Xaayiroo Dr. Gizaachoo Teessoo Dr. Warqinee Torbaan Adde Misiraaf Daareektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Abdiyyanii guutamaa dabalatee namoota hedduun dursan achitti argamu. Odeeffannoo dabalataaf pilaas tokko 469 449 3967 pilaas tokko 469 544 7852 yookaan pilaas tokko 469 777 birra nuu bilbiltanii haloo nuun jechuu dandeet.
Gartuun olaantummaa saba tokkoo deebisuuf qabsaa'uu faannoon ajjeechaawwan jumlaa fi yakkaa waraanaa keessatti haammataman hedduu raawwachuu lubbuu namootaa hedduu gaaga'uusaa ragaaleen OMN walitti qabe mul'isa. Godina Shawaa Kaabaa aanaa dharraatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo ilma namaa ciibsanii qaluun hammeenyaa raawwachuu abbaan mucaa qalamee ibsee jira. Siraaj sabaaf gabaasa dabalataa ammas qopheessee jira. Bara 2020 keessa ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokkonnan dhalattoonni Amaaraa bakka jiranitti hidhachuun nageenya isaanii eeguu qabu jechuu isaatii fi waraana Tigraay hordofee hidhannoo mootummaa federaalaa faannoo hidhachiisee hordofee dhumaatiin daangaa hin qabne qulqulloota irratti raawwatameetii jira. Humni faannoo hidhannoo argatetti fayyadamuun godinaalee Wallaggaa Baaforroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Bahaam, Shawaa Kaabaam, Shawaa Lixaam, Walloo akkasumas Beneshaangul Gumuuz keessatti ajjeechaawwan suukaneessoo namoota nagaa irratti raawwataa tureetii jira. Ajjeechaawwan jibbaa sabummaa fi eenyummaa irratti xiyyeeffate akkasumas jublaan fixoo garee deeggarsa mootummaa biltsiginnaatiin hidhate kanaan bakkeewwan hedduutti raawwateetii jira. Gareen kun Shawaa Roobititti miidhamtoota ambulaasii keessaa baasuun haala suukaneessaa yoo fixoo Walloo Caffaa Roobititti namoota nagaa konkolaataa keessaa buusuun fixeetii jira. Barsiisota hojiif gara Walloo imalan daandii irratti konkolaataa keessaa buusuun rashanee jira. Lixa Oromiyaatti namoota ajjeesuun morma muree mukatti fannisee ittiin sirbiitii jira. Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa dharratti ammoo akka hoolaatti ciibsee nama qaleetii jira. Humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faandoo mucaa waggaa 15 Darajjee Amaaree jedhamu rasaasaan miila isaa rukutanii erga madeessanii harkaan qaboon gara kaampii isaanii magaalaa Sararkullaa erga geessanii booda osoo inni hin ajjeesinaa jedhuun ciibsanii qaluu isaanii maatii fi firoonni isaa himaniitii jiru. Abbaan mucaa kanaas ilmoo koo akka ilmoo re'eetti na jalaa qalan jechuun viidiyoo OMN'if ergame kanarratti dubbataniitii jiru. Maali sa ini mau ini barbadaan itti dhufe malee meela siimmoo barbadaa gadi buuse deette malee. Tu barbaadu waraanni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo mucaa kana fudhatte jalqaba rasaasan luka isaa rukkutte gaafa inni fiigee jalaanan ba'a jedhu jarri reebdee harkaan isa qabatte kottee rukkuttee reebdee harkaan qabattee gaafa harkaan qabattu mucaasan muka hidhanii qaarezaadhaan qabanii gara magaalaa isaanii Salaalkullaa kan jedhamu kaambii isaanii iddoo waraana Amaaraa faannoo kun itti wal qabu Salaalkullaa kan jedhamu Salaalkullaa qabatanii deeman. Salaalkullaa qabatanii deemanii mucaa kana doorsisanii haasofsiisanii jedhanii mucaa sana haasofsiisanii maaloo nan ajjeesina gaafa jedhee mucaa sun naasa'ee isaanitti haasa'u mucaa san rasaasanii miti billaa halbeedhaan morma isaa irraa gatan. Nama biraa maqaan isaa Kamaal Hussein jedhamus qabuun magaalaa Sararkullaa geessanii ciibsanii qaluu kan himuun hawaasni dharraam nama Sarruu Shumatee Dooyyoo jedhamu ammoo harka isaa irraa muruun akka uleetti horiin oofatanii deeman jedhu. Harkaan qabanii deemanii tedduma Sararkullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti hin qalanii jechuudha. Dubbisanii maal jedhanii doorsisanii albeedhaan caqacaqanii cuubee adda addaatiin asiin qaama isaa mulluma tafattafanii sanirraa kan hafe dhumarratti hin qalanii jechuudha daa'ima kana. Isa bichaa miti maqaa isaa wallaalee isa asuma gadduma aanuma kana keessa ganda jirru daara keessattis achumatti qalanii bira darbanii tooni deeman bakkeetti allaacha nyaate sas. Kamaalan jedhamu. Nama Kamaal Hussein jedhamu. Akkasuma godhan akka darajjee kana qabatanii ba'anii qalameen bisachumatti. Qeerroo Sarruu Shumatee Dooyyoo jedhamu immoo ganda warree Gabroo Gooxii Masuurii keessa qabanii harkaan harka irraan muranii horii ittiin aleelanii galan. Eenyu? Nama Sarruu Shumatee Dooyyoo jedhamu. Gidiraa fi dararaa uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiruuf birmannaan qaama hundaa barbaachisaa ta'uu fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa ibsaniitii jiru. Ajjeechaawwan suukaneessaan buqqaatiin uummataa daa'immanii fi dubartoota waraana faannoo baqatanii bosonaaf holqa keessatti dhokatan viidiyoo fi suuraaleen mul'isan miidiyaa hawaasummaa irratti qoodamu hordofee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa wanti uummata Salaalee irratti raawwatamaa jiru yakka waraanaati yoonii jedhan. Uummanni Salaalee aanaa dharraa waraana gosa garaagaraa jidduutti dhumaa jiraachuu isaanii ilaalchisuun namoonni garaagaraa mufii isaanii fuula miidiyaa
miidiyaa hawaasaa irratti barreessaatii jiru. Tibbana gara Salaalee aanaa dharraa imalee kan deebi'e Injiinar Daani'el Gammadaa kan maqaa kara deemaa jedhamuun beekamu yaada fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa irratti barreesseen biyyi abboonni keenya itti salphatan Oromiyaa keessaa kan akka Salaalee hin jiru jedhe. Salaaleetti namni ciibsamee gurra'ame ajjeefamee reeffi isaa ibiddatti darbamee qottoon mormiirraa muramee awwaalcha dhabee dubartoota maanguddootaa fi daa'imman qeerraa buqqaanii holqaa gammoojjii keessatti dhumaa jiru jedhe. Barsiisonni miindaa gadi aanaa argataniin jireenya keenya gaggeeffachuu hin dandeenye kan jedhan kanuma irraayyuu miindaan fedha keenyaan ala nurraa citaa jira jedhan. Barsiisaan godina Harargee Bahaa aanaa Rammayyaa irraa barsiisu tokko akka jedhetti waggaa waggaan barsiisaan miindaa isaa irraa nyaata barataaf kutuu qaba jechuun dirqisiisu jedha. Barsiisaan biraa OMN magaalaa Bishooftuu irraa dubbisee fedha malee miindaan isaanii akka irraa citu eeruun daballii miindaa jedhamee ture hanga yoonaa waan argine hin jiru jedha. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isinitti himna. Qarshiin miindaa barsiisaa tokkorraa buusaa gonofaaf citu ka'umsisaa birrii 1,000 irraa eegaluun hanga miindaa guutuutti jedhame. Miindaa kanaa hin kutuu jettee yoo gaafatte qabata siyaasaan maqaa nu xureessuun mana hidhaatti nu darbatu jedhu barsiisonni OMN yaada isaanii qoodan. Bara darbes akkasuma ture bara kanas kutaa jechuun doorsisuu eegalaniiru kan jedhan yoo miindaa kutuu baattan adabbiidhaan jijjiiramtanii fagoo deemtu nuun jechuutti jiru jedhaniiru. Miindaan keenya akka cituuf mallatteessinus dhiifnus cituun dirqamaa kan jedhan sarbaminsi mirgaa barsiisaa irra ga'aa jiru daangaa akka hin qabne himu. Bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Harargee Bahaa aanaa Rammayyaatti konkolaataa waajjiraaf binna jechuun miindaa barsiisaa parsantii 50 muruun birrii miiliyoona 2.4 walitti kan qaban hanga har'aatti konkolaataan bitames hin jiru. Birriin sunis bakka geeffame hin beekiin hafnee jedhu. Barsiisaan biraa OMN bulchiinsa magaalaa Bishooftuutii dubbisee sadarkaan barumsa isaa digirii ta'uu kan ibse baatiin miindaa harka isaarra ga'u birrii 4,770 ta'uu hime. Kana keessaa baatiin birrii 3,000 kiraa manaa keessa jiraatu akka kaffalu dubbata. Kanuma keessaa iyyuu fedhii koon ala parsantii 1 maqaa buusaa gonofaan narraa citaa jedha. Buusaa gonofaaf waggaa 2 dura humnumaan miindaa keenyarraa kutuu eegalan kan jedhu didnee mormannullee kaan doorsisanii dirqamsiisuun mallatteessisanii jedhan. Barsiisonni muraasni immoo didanii miindaa jalaa qabachuun gara 7 tursiisanii jedhu. Miindaan erga 7 jalaa qabamee barsiisaan waan ittiin jiraatu dhabee rakkachuun dhiisanii waan isaan nu gaafatan mormuu dhiifnee jedhu. Guyyaa sanbata duraa dhuunfaa keenyaan barattoota walitti qabnee qayyabachiisuu kan eegalle barnoota dabalataa sanbatarra kennuun dirqama nuun jechuun ijoollee barsiisuuf walitti qabannee bittimsinee dhiifnee jedha. Dhimmi daballii miindaa jedhamus hanga yoonaa hoomaan argin akka jiran dubbata. Barsiisaan gaaffii dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu barsiisaa fi sirna barnootaa irratti qabaa kan jedhan barsiisonni OMN dubbise qaamni nu dhaggeeffatus ta'ee deebii nuuf kennu hin jiru jedhaniiru. Godinaalee Oromiyaa aanota hedduu keessatti barsiisota mirga isaanii gaafatanii fi miindaa isaanii akka irraa muramne gaafatan qabata seelii waraana bilisummaa Oromoo jedhu jala dhokatanii hidhuu fi rukkutuutu jira jedhan. OMN odeeffannoo wal fakkaataa barsiisota biroo irraa argateenis barsiisonni rakkoo wal fakkaataa himatu. Komishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa gabaasa raawwii hojii baatii 3 kaleessaa mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeesse. Gabaasa isaa kanaan amma ammaatti naannolee 9 fi bulchiinsa magaalaa 2 keessatti hojii ajandaa marii biyyaalessaa walitti qabu raawwachuusaa ibseera. Komishinarri komishinichaa Profeesar Masfin Arayaa gabaasa raawwii hojii komishinichaa kan baatii 3 dhiyeesse keessatti kan naannoo Oromiyaa parsantii 98 xumuramee waan jiruuf kan hafe 3 keessatti akka xumuran himaniiru. Naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti mootummaan haala mijeessuudhaan akka itti gaafatamummaa isaa bahu ibsanii hidhattoonni gara marii nagaatti akka dhufan yaaliin qaamolee alaa hirmaachise taasifamaa jiraachuu ibse. Yeroon hojii komishinichaa kan waggaa 3 kennamee fi ture xumuramuuf baatii 3 qofatu hafe. Yeroo hojii komishinichaa dheeressuun hojii mana maree bakka bu'oota uummataa akka ta'es ibsaniiru. Paartileen walabummaa komishinichaa irratti shakkii qabna jedhan marii biyyaalessaa komishinichaa keessaa ba'uun isaanii ni yaadatama. Gamtaan Awurooppaa dhorkii viizaa lammiilee Itoophiyaa irra kaa'ee akka kaasuuf gaafatame. Walga'iin hojii waloo Itoophiyaa fi Gamtaa Awurooppaa arfaffaan
kaleessa sadaasa 19 bara 2024 Finfinneetti kan geggeeffame yoo ta'u yaa'ichaan gamni lachuu hariiroo tarsiima waa qaban jabeessuuf kutannoo qaban ibsaniiru jedhame. Deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Misgaanuu Argaa gamtaan Awurooppaa michuu tarsiima waa ta'uu ishee ibsuun Itoophiyaan ka'umsa ce'umsaa fi galma godaansaa ta'uu ibsan. Dhimma godaansaa dhimma siyaasaa xiyyeeffannoo barbaadan waliin madaalaa walqixa kan barbaadu ta'us ibsanii jiru. Gama biraan gamtaan Awurooppaa uggura viizaa kanaan dura lammiilee Itoophiyaa irratti dabarsee ture kaasuuf tarkaanfii fudhachuu akka qabu hubachuu isaanii ministeerri dhimma alaa ibseera. Gamtaan Awurooppaa baatii bilaa darbe keessa uggura kana kan kaa'e Itoophiyaanonni viizaa seensaa kan yeroo tokko ol biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa keessa seenuu fi ba'uu danda'an argachuu danda'an kan jedhu yoo ta'u akkasumas lammiileen Itoophiyaa paaspoortii dippiloomaasii fi tajaajila qaban kaffaltii malee viizaan akka hin kennamneef ajajee turuun isaa ni yaadatama. Raashiyaan yaada mootummoota gamtoomanii wal waraansaa Sudaan keessatti taasifamaa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin xumuramuudhaaf dhiyaate mormite jedhame. Yaadni wal waraansichaa dhaabuu fi sochii gargaarsa namoomaa mijeessuu kun kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin dhiyaate mootummaa Biriitanii fi mootummaa Siraaliyooniin yommuu ta'u mana maree nageenya mootummoota gamtoomaniitti mirga sagaleedhaan sagalee fudhatama dhabsiisuu kan qabdu Raashiyaan mormitee jirti jedhameera. Dhimma Sudaan irrattis itti gaafatamummaa kan qabu Sudaan qofa jechuun yaada dhiyaate qofa taasifte. Michuu Raashiyaa kan taate Chaayinaan yaada dhukaasa dhaabuu kana kan deggerte yommuu ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara mootummaa USA kan ta'an Linda Thomas Greenfield ejjennoo Raashiyaa kana qeequun yaada lubbuu lammiilee nagaa baraaruuf dhiyaate mormuun waan rifachiisaadha jedhaniiru. Akkasumas ministeera dhimma alaa Biriteen David Laamii biyya tokkotu karaa mana maree nageenya isaa sagalee tokkoon dubbatee dura dhaabbate jedhanii diina nageenyaati jechuun Raashiyaa qeeqaniiru. Raashiyaan ammoo manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fuula lama qabeessadha jechuun ibsanii manni marichaa sarbaminsa seera mirga namoomaa irratti Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru dhaabsisuu dadhabuu isaatiif qeeqaniiru. Biyya Sudaanitti bakka bu'aa addaa mootummaa USA kan ta'an Thomas Perillo wiixataa dheengaddaa yommuu daawwannaa isaanii jalqabaa Sudaanitti taasisan wal waraansii badii hamaa uumaa jiru akka dhaabbatu waamichaa taasisaniiru. Reuters akka gabaasetti Thomas Perillo magaalaa Port Sudan keessatti hoogganaa waraanaa Sudan Abdul Fattah al-Burhani waliin wal arganii dubbatanii jiraachuu hime. Tolegaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabanne kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork itti fufu odeeffannoowwan karaa OMN isin dhaqqaban hordofuuf toora YouTube chaanaalii OMN subscribe gochuun share gochuun follow gochuun hordofuun dagatinaa isiniin jenna turtii gaarii qabaadhaa. Hawaasa Oromoo Ameerikaa kaaba Teeksaas magaalota akka Daalaasii Foort Worth dabalatee dheedoo sun kee qubattan cufaaf eegeree miidiyaa guddayya Oromoo OMN irra marii hawaasa bal'aa hirmaachis godhuuf jiru waan taateef guyyaa kanurra noolina jechuun jirtu koreen qindeessituun yoom sadaasadu guyyaa gaaf 24 bar 2024 guyyaa keessa tuubiyan birra kaase jedhaan iddoo yookaan gaaddisi qora Foort Worth DFW Hayat Palace Hotel Profeesar Mahammad Abba Jabaal Xaayiroo Dr. Gizaachoo Teessoo Dr. Warqinee Torbaan Adde Misiraaf Daareektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork abdiyyanii guutamaa dabalatee namoota hedduun dursan achitti argamu. Odeeffannoo dabalataaf pilaas tokko 469 449 3967 pilaas tokko 469 544 7852 yookaan pilaas tokko 469 torba 1047 birra nuu bilbiltanii haloo nuun jechuu dandeet. OMN